Hare
موتما ساتيف قلني أتو بربران ونقل قفتا كينيا فإسا كينيا يسوس كريستوس قل كله وأنس بريسيا وقايا يبسي والفنين قلني كن كيتي بربران أمين ونقل وأنس بقلنا كرسقل لكو فريد دمي شني كاسي أنقل دمي ترباتي فنو يسوس بكي حادثا وقلتنا نسا مارياماتي لنا قليوقا ماريام شيم مقدلان أبد ترني يسوس جرو سنة هارسا برتو إسا إني جالتي في بكي أتو أبتو أرقي هارساتين هاركو إلى المكي جدي القسي برتو سنة نمو إلى عاقكي جدي برتيشي جرو سنة جلقبي درمنو في سايت شفرتي المواقع يتكنا من جرين بلا ولا قبا المواقع يتكنا من لتفرد مجري بوفتان دكو موتساتين
galanni waaqayyoof haa ta'u. Tole guyyaa har'aa wanta dubartooti qabannee abbaan keenya isin barsiisanii ayyaana bara kana akkamiin ilaaltan kan duriitti wal bira qabdanii yoo ilaaltan kabara maal fakkaata kabara darbeerraa wanti adda ta'e yoo jiraate istiin ibsa. Ayyaanni bara kanaa akka magaalaa keenyaatti ayyaana gaariidha. Ijoolleen keenya uummati keenya afaan isaatiin faarfatee afaan isaatiin waaqayyoon galateeffatee ayyaaneffatee oolee ayyaana damaraa har'aa. Kanaaf isa yeroo kaanii irraa isa afaan hin dhageenye irraa isaan afaan dhageenyu isa hubachuu dandeenyu lallabanuu lallabame isa hubachuu dandeenyu beekuu dandeenyu isa nuu galu sanaatiin waan dhagaa oolleetiif baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Gara fuulduraatti immoo gara maal ta'uu akka inni qabullee yoo wanti kan hafe jiraatee fi akkasuma wanti hafuun irra jiraatullee akkasuma wanti immoo yoo akkas ta'e tura jettan yoo dhaamsa qabaattan jechuudha. Wanti gara fuulduraatti ta'u akkuma kanatti itti fufee kana caalaa bal'atee dagaagee miidhagee mul'achuu qaba. Ergaa yookiin immoo dhaamsa namootaaf qabdan yoo jiraate? Ani dhaamsa ni qabu uummata mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa guutuudhaaf baga ittiin isin ga'een jedha. Firoota keessanillee carraa kanaan ergaa baga keessanii dabarfachuu dandeessu? Firoota kootiin mucaa koo Gammadaa Hirphaa fi mucaa koo Annanee Hirphaa akka carraa ta'anii ayyaana kana irratti waan hin argamnee fi bara gaarii waaqayyo ittiin isin ga'ee akka irratti argamtanii jedha. Haasaa gabaabaa waliin taasistaniin galatooma. Fayyaa ta'a galatooma waggaa ga'a. Ayyaanni masqalaa bara 2013 qophiin keenya guyyaa irraa kana fakkaata ture amma xumuraatti waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha hunduma keessanii bakka isin jirtaniif ayyaana gaarii isiniin jecha galatoomaa.